Waakaayee ba'ee duukaa fiigaa innaan duukaa fiiganii abaluu kottuutii samma keessa fuudhee jedhe maaliif fuudhuu hin danda'an isaanii inni immoo fiigaatii anoo isiniif hankaa'ee fudhadhaa isinumta anoo isiniif hankaa'ee laga keessa ba'ee sokketti namni itti siqee amma qabuu hin dandeenyetti abbaan fedhe kan baachuun arra garuu yoo teenyee ilaalle abbaa fedhetu itti fayyadamaa jira jechuun abbaa fedhetu qabee abbaa fedhetu itti waan jaallate haasaa abbaa fedhetu itti lallabuu yaala garuu jireenyatu hin jiru. Ammas booddee deebinee rakkoommaa inni dubbiin keenyaaf jireenyi keenya wal fakkaataa hin jiru gara sanatti deebi'uutu nurra jiraata jechuudha. Duuka buutu Kiristoos namoonni hin taane Kiristoosiin kan fakkaachaa deeman jireenyi isaanii kan geeddarame namoonni hin taane akkamittiin kana goonaa akkamittiin namoota Kiristoosiin fakkaatan uummannaa jechuun nurra jiraata. Isa kanaaf immoo wangeelatti ituu hin dabalamin ituu irraan hir'isamin ituu akka jaallanne hin godhin sirriitti qulqulluu dubbii waaqayyoo ta'uusaa barree gaafa lallamu hafuurri waaqayyoo isa nuyi lallabnu keessaa namoota geeddara. Hafuurri waaqayyoo isa nuyi lallabnu keessaa namoota jijjiira. Isa kana waan baay'ee dubbachuu hin danda'amu. Hojii kooti waan ta'eef inni kun akkasa islaamiti. Namoonni hin geeddaramu sagalee kanaan. Kanaafiti waldaan kiristaanaa rakkoon tokko amma iddoo tokkotti wangeela iyyuu tuffatan maaliif iddoo tokkooti xiqsii fudhatee yookaan lallaba namaa fudhatee yookaan barsiisa namaa duwwaa fudhatee ofii lafa kaaffee jala taa'aa oolee dhaqeen lallabaa yoo jedhee jireenya namaatti hin geeddaramu deebi'uun nurra jiraata annee jilbeenfachuu qabna annee kadhachuutu nurra jiraata annee jireenya Kiristoosiin fakkaannu attamitti qabaannu namoota tajaajilu kana jireenya Kiristoosiin fakkaatu attamitti qabaatu jennee irratti hojjechuu danda'uutu nurra jiraata yoo kana achi kan kana caalaatti iyyuu deemuu dandeenya amma kana caalaa maaliif namni amma abdii qabatamaan taane baay'een isaa kan inni qabatee jiru akkasiitaa duwwaa miti wangeelli keenya akka ittiin jiraadhu akka ittiin deddeebi'u akka ittiin oolu akka ittiin bulu abbaan manaa akka ittiin jiraatu akkasin jedhu sagalee waaqayyoo Phaawulos specifically warra Efesoonitti gaafa dubbatu ko ijoolleen akka ittiin jiraadhaa haati manaa akka ittiin jiraadhu abbaan manaa akka ittiin jiraadhu jedhee dubbatamu. Akkaataa jireenya gaa'elaa akkaataa jireenya maatii akkaataa jireenya qulqullinaa akkaataa jireenya bara baraaf itti qophaa'an hunduma isaa kaa'ee jira wangeelli keenya. Akkaataa itti hawaasa keessa jiraannu akkaataa itti namoota keessa jiraannu hin dubbata wangeelli keenya. Kana duwwaa miti akkaataa itti uffannu even uffannaa keenya irraa kaase. Akkaataa itti uffannu baruudhaaf ikkoo namarraa ilaaluun nurra hin jiraatu Ameerikaa irraas Awurooppaa irraas ilaaluun nurra hin jiraatu. Akkaataa itti uffata uffannu mataa isaa wangeelatu dubbata wangeela keessa jira. Keessa jira yoo immoo waan baay'ee isa kanatti dubbachuu danda'a. Kanaafi waldaan kiristaanaa gara dubbichaatti deebi'uutu irra jiraata gara sagalichaatti deebi'uutu irra jiraata sagalichi waan hundumaatti akka inni dubbachuu danda'u beekuutu nurra jiraata jireenya qabaachuutu nurra jiraata nuuni siisa jedhuni yaada. Waaqayyo si haa eebbisu argitanii dubbii wanni guddaan kiristaanaaf giddu galeessa ta'e tokko asirratti ammallee dubbii kana sitti deebisuu kanan barbaadu maali kiristaanonni baay'een kan ittiin rakkatan yeroo baay'ee namoota wajjinis yeroo haasa'u namoota wajjinis yeroo dhaggeeffadhu dubbii rakkoo cimaa ta'ee jiru amma kiristaana biratti maalidha akkamitti jireenya gaarii kan argachuu akka danda'an yeroo yaadanii karaa isaa wallaalan karaan jireenya gaariitti argamu qulqullina qabu Kiristoos fakkaatu qulqullaa ta'e Kiristoosiif abboomamu galata qabu jiraachuudhaaf kiristaanonni hin barbaadu garuu rakkoo cimaan kan jiru akkuma atu kaafte barumsa dubbii waaqayyootirra rakkoo jiru. Kanaaf dubbii waaqayyoo kanaaf Phaawulos yeroo dubbii bara jireenya isaa fixu Xiimotewosiin yeroo hundayyuu wangeela yeroo sitti tole yeroo rakkinaa yeroo hundayyuu wangeela yeroo ijoollummaa kee irraa jalqabdee itti fayyite ittiin baratte ittiin jiraatte barsiisi itti gatiillee baasi
Asumatti deebiin nama kanaa maal jedhaa wangeela qulqulluu jedha. Sound doctrine. Maaliifi barumsa qulqulluu kan hin taane akka jiru Phaawulos sirriitti indikeetii godhe barumsa kanarratti. Kanaaf namoonni amma rakkoon irra jiru akkan argaa jirutti atilee otoo yaada kennite kanan barbaade sitti deebisaa jiru. Xiqsii yookaan immoo jecha tokko fudhatanii nama yeroo baay'ee sagantaa adda addaa dubbachuudhaan yeroo fixu pulpiit irra baanii. Seenaa namaa dubbachuudhaan. Gadheedha miti seenaa namaa fakkeenya gaarii dubbachuun. Kiristoos seenaa namaa dubbachuun yeroo akka fixe wangeela irraan dubbisuudhaan. Ergamtoonni kanan hojjanne. Ati seenaa gaarii qabda taana Waaqayyoon haa ulfaatu. Garuu seenaan kee nama baay'ee geeddaruu irratti humna hin qabu. Humna kan qabu nama jiraachisuu kan danda'u isuma dubbii Waaqayyoo jiraataa bara baraati. Kanaaf namoonni akkaataatti barsiisan akka maatii kaaffee jala ta'anii bakka adda addaa ta'anii akkaadaamii miti dubbiin isaa garuu barumsa barbaada. Namni otoo hin baratiin nama barsiisuu hin danda'u. Biyya kana keessatti namni hakimii hin taane mana yaalatti otoo kafana nama yaaluu uffatee argame qaanii guddaadha. Normally common sense dha kun. Namni waldaa keessatti otoo wangeelan baratiin barsiisu arguun garuu normaalidha. Akka barbaade godha waldaa keessatti seeni. Saba Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kanatti akeekkannaa guddaa kenneera. Ijoollee isaa nama doggogsee firdiin akeekkannaa guddaatti kenneera. Kanaaf amma waldaa keessatti yeroo arginu namoonni barsiisuudhaaf hin sodaatan, dubbachuuf hin sodaatan, nama dogoggorsuuf hin sodaatan. Dubbii Waaqayyoo kana saawundi kan ta'e kana dhugaa kan ta'e kana akkuma atu jette hafuurri qulqulluu nama keessatti siilli kan godhu kan mallatteessu kana barsiisuu irratti rakkoo cimaatu jira. Of course biyya keenya duwwaadha jedhee yaadu bakka hundayyuu. Kanaaf asirratti waldaa Makkaana Yesuus keessatti of course waldaan kun aga seenaa isheetti irraan dubbisee beekutti jalqaba namoota dubbii Waaqayyootiin barsiiftee guddiftee bakka guddaa ga'uudhaan beekamti waldaa Makkaana Yesuus. Yeroo baay'ee komii fi yookaan komantii adda addaa irratti kenna namoonni hafuura qulqulluu akkasiin godhanii maal ittiin deebi'a booda sagantaa waa'ee kana. Garuu waa'ee kanaa dubbachuudhaaf miti amma. Dubbii Waaqayyoo barsiisuu kanarratti waldaa Makkaana Yesuus haa ta'u waldoota keenya amma jiran keessatti rakkoon asirratti ati argitu hubannaa namoota barsiisanii amma namoonni waan baratan kana fakkaatu waan ta'eef maaltu jedhame asirratti wanti kaasuu barbaaddu buleessa kee? Baay'ee gaariidha. Maaltu jira seedhuu fi wantoonni hedduun biyya kana keessa iyyuu duwwaa miti. Biyyootuma hundumaattu amma matsaafa bakkee kana keessa deemnee gaafa laallu piriinsiipilii jireenya gaarii jiraattu torban seera ittiin waan akkasii taatu salgan seera ittiin jireenyi kee fooyya'u akkasii minaamin kan jedhanii baay'ee isaa argita. Achi keessa duwwaatti tun ta'in gara waldaattis gaafa dhuftu inni guddaanii akkaataatti namni karaa gabaabaan iddoo tokko ga'u isa duwwaatu dubbatama. Isa duwwaayyuu miti kan kaasuu barbaadu. Barri nuyi keessa jirru kuni bara barsiisi baay'een isaa wal makeedha. Xiqsii tokko fudhatta addana kiyaa. Fakkeenyaaf Abrahaamiin Waaqayyo sin eebbisaa jedhe miti. Good sin eebbisaa jedhe. Sanuma duwwaati fudhattee wayii sin eebbisa ittee fuutee baata. Garuu akkamittiin eebbifamta ati? Maal gootee eebbifamta? Eebbi kee kun isa waaqarraa moo isa lafarraati? Isa waaqarraas haa ta'u isa lafarraas baay'ee gaariidha. Waaqayyoof galanna ta'uu namni eebbifamuun gaariidha. Garuu maal gochuutu immoo sirra jiraata ati? Ammaan calluma yoon ta'aa oolee Waaqayyo sin eebbisaa jedheera waan ta'eef Waaqayyo gochuu hin danda'u seedhutti nama nolanii dandeettii Waaqayyoo 100% itti amanaan. Nan taa'e bakka calluma hin taa'e. Amma Waaqayyo na eebbisaa? Maaliif nan eebbisu? Harka naa kenne, sammuu naa kenne, miila naa kenne, annaqeen hojjedhaa. Waaqayyo immoo inni hojiinsaa waan an hojjedhu kanaa naaf eebbisuudha, baay'isuudha. Wantoota eebba koo saamanii wantoota adda addaa irraa na ari'uudha. Irraa na eeffachuu isaati. Hanqoochuu gooti. Garuu
amma buddeena yoo naa kaa'ee waaqayyo miti kan kutee afaan na kawaanatu cabsee nyaadha. Akkuma kana akka kiristaanaatti waan yaaduun nurra jiraatu tokko iddoo tokko duwwaatii xiksii fudhannee yemmuu lallabnu tarii barsiisa sobaaf nu saaxiluu danda'a. Har'a dhugaa kan fakkaatu garuu dhugaa kan hin taane waan baay'eetu jira. Tarii boodatti dhufuu dandeenya kana. Sirrii kan fakkaatu sirrii wanti hin taane waan baay'eetu jira. Iddoo tokko keessatti Galaatiyaatti Phaawulos warra Yihuudoonni dhaqanii gaafa isaan saba Galaatiyaatti wangeela isaan fudhatan Kiristoosiin akkaataa isaa itti baranii wajjin jiraatanii gaafa isaan irraa jallisan. Nanna qabachuu qabduu jedhanii seeratti gaafa isaan deebisanii lakkii isin seeraan hin fayyine ayyaanaan fayyitan isaan ittiin jedhe sana fudhatanii ayyaanaan fayyine dhuguma ayyaanaan fayyine an gaafan fayyamman gaafan amanee waa tokko yuun gooneen. Waldaan dhufee nan naqee gara Kiristoosiin seexanan ganee biyya lafaan ganee hojii seexanaan ganee hojii biyya lafaan ganee Yesuusitti namanee jireenya bara baraan argadhe. Horiis hin kaffallee waan gara biraas hin goonee I did nothing waan tokko hin goone. Ayyaana Kiristoosiin hin fayyamiti. Isa kana tuun ta'in karaa adda biraa ayyaanaan fayyitanii seeranni kaanii wanta adda addaa gochuun sirrii miti kan jedhu waan baay'eetu jira. Maalirratti hundaanii Galaatiyaa keessatti Phaawulos maaliif dubbate? Warra Yihuudootaaf deebii inni deebise maal ture? As keessatti seera gaafa jedhu seera isa kamidha inni dubbataa jiru? Iddoo sana keessatti jechuudha specifically. Kontekstii sana keessatti wayina naqabaatiin fayyuu wantoota adda addaa seera Yihuudootaa yeroo sanaa gochuutiin fayyitu malee Yesuusiin hin fayyitan namoota jedhan sanaa fi isanni deebii kenne sana utuu gadi fageejjaan ilaalin nuyi seeraan hin fayyine ayyaanaan fayyine wayini akkas godhi jechuun hin jiru caatii yoo qaamuu dhiifnesi yoo qaamnesi yoo dhugnesi yoo machoofnesi yoo ejjinesi kun foon keenya hin du'aa minaamin kan jedhanii barsiisan amma namoota tokkoon argita jechuun abaloo jechuun baadhee jechuudha. Kun dogoggora adagaa guddaa dhalootarraan ga'edha. Waa tokko gootee dubbii waaqayyoo irraa waan kaate tokko gootee taanaanii already dubbii waaqayyoo eegaan jirtu karaarraa gorteetta. Isa kanaaf kan barbaachisu maayinni namichi sun dhukkubsataara waan ta'eef akka muutu yookaan immoo waldhaanuutu barbaachisa malee namicha sana duukaa deemuu miti. Namicha akka hidhee barsiisu sana. Kanaafiti dubbii waaqayyoo keessaa iddoo tokkittiitii fudhannee gaafa isheerratti hundoofnee suma duwwaa dubbannee sammuu kan nu deeggaru funaannannee akka dooktiriiniitti fudhannu. Even doktiriin jechuun barsiisa jechuudha by the way doktiriin jechuun waan gara biraa miti. Barsiisi waldaa kiristaanaa iyyuu immoo kan inni irratti hundaa'uu danda'u epistilii yookaan immoo ergaa fi wantoota adda addaa itoo hin ta'in wangeela irratti hundaa'a guutummaa wangeela irratti. Kanaafiti amma har'a rakkooleen guddaan gama waldaa kiristaanaatiin mul'ataa jiranii tokko isa kana. Iddoo tokko xiksii fudhannee xiksii sana kan deeggaru immoo walitti qabannee akka dooktiriiniitti ilaallee akka pirinsipilii jireenyaatti ilaallee deemudha. Haa ta'u iyyuu malee garuu namni waan waaqayyootti hin jedhe bira ga'uu fi akka dubbii waaqayyootti jiraachuu fi wanta inni godhu waan baay'ee miti. Yookaan immoo yaalii adda addaa gochuu filosoofii adda addaa duukaa buusu san barbaachisu. Gochuun kan irra jiraatu dubbii waaqayyoo isa qulqulluu sanaa gadi fageenyaan qorachuu dubbisu jireenya sirrii jiraachuudhaaf. Namoota ilaalee fakkeenya namummaa namootaa bichaa itoo hin ta'in dubbii waaqayyootti dhaloonni deebi'uutu irra jiraata. Seenaa waldaa kiristaanaa baay'ee wayii silan kaafne malee yoo fudhannee ilaallee namoonni kan isaan geeddaraman gaafa dubbii waaqayyootti deebi'anidha. Namoota hunduma isaanii Maartin Luuteriin haa ta'u Joon Kalviiniin haa ta'u namoota adda addaas yoo fudhannee ilaallee namoota Methodist Church dhaabanii warra akka baay'ee isaanii yoo fudhannee ilaallee jalqabi isaanii qorannoo macaafaarraati. Sagalee waaqayyoo kana gadi fageenyaan gaafa nyaannee nu pirinsipiliin jireenyaa karaa adda biraatiin 7 principles 9 principles jedhamu duwwaa itoo hin ta'in lallabaa gaariitus nu jiraachisa itoo hin ta'in dubbii waaqayyoo kanatti deebinee tokko tokkoon yommuu qorachuu jalqabnu jireenyi keenya geeddaramaa deemu. Jireenya geeddaramaa qabaachuuf jireenya sirrii qabaachuu fi egaa maal gochuutu nurra laatare dubbii waaqayyoo qorachuu dubbii waaqayyoo nyaachuu namni waan nyaate fakkaata. Amma tarii dhageessee beektadhee yaada teessuun dubbiftee tadhee yaada warra iskiimootu qurxummii qabanii nagadu miti
qurxummii gurguruu dhaqu saree lama qabaa jedhu saree adii tokkoof saree gurraattii qaba. Namichi qurxummii qabee gurguruu dhaqu sun saree isaa kanaa wajjin katamaa dhaqee yookaan immoo magaalaa dhaqee qurxummii isaa gurguree galgala deebi'ee gala. Garuu gaafa deebi'ee galu meedaatti yookaan immoo dirreetti baasee saree isaa walitti naqa. Wal lolchiisa saree gurraattii fi adii kana. Yommuu wal lolchiisee jedhu hin dubbata. Har'a ishee gurraattiitu mo'aayedha. Horii irra keeyatu. Akkuma inni jedhe ishee gurraattiitu ishee adii ari'a. Torban irraa nan dhufaa ishee adii har'a baqatteetu isa gurraacha kana ari'aayedha. Ammas hin dhufaa dhaqee qurxummii isaa gurguratee deebi'ee saree kana walitti naqa. Akkuma inni meedaatti naqee gaafa dhaqee gara dirreetti geessee walitti naqu ishee adiin ishee gurraattii ari'atti. Maali akkamittiiniti ishee manni jedhee torban irraa ammoo ammas isanni jedhetoo mo'a. Ishee nuyi jennee mootu maaltu maayini dhoksaan kana booddee jiru jedhanii namoonni gaafa laalanii. Amma gaafa manatti galee jedhe ishee har'a hin moote jedhu torban guutuu qallabaa ishee mo'amte jedhu immoo torban guutuu hidhee nyaachisu waa. Isheen nyaatte maal gooti? Ishee torbee guutuu qoonqoo turte yookaan immoo waan nyaatiin turte ariitee baasti iddoo sana. Kiristiyaanni tokko yoo dhuguma dubbii waaqayyoo hin nyaata ta'e wantoota itti dhufu hundumaan mo'ata. Dhukkuba ta'uu danda'a, gidiraa ta'uu danda'a, qorumsa ta'uu danda'a. Qorumsa koo Yesuus Kiristoos gaafa qorame maaliin mo'ate? Filosoofiidhaan hin turre yookaan immoo maqaa namaanis hin turre yookaanis immoo nama gara biraattis bilbiluu minaaminiin hin turre. Kan inni ittiin mo'ee ilaa akkas jedhamee caafamee jira. Kan inni ittiin seexanamu. Ilaa akkas even dhukkuba gaafa namaaf kadhattu dubbii waaqayyoo dubbisii kadhadhuufi. Maaliif dubbicha keessa humnatu jira? Nu keessatu hin ta'in dubbicha keessa humnatu jira. Dubbicha keessa humnatu. Jecha koo keessatu hin ta'in dubbii waaqayyoo san dubbadhu keessatu humni jira. Kanaafiti dubbii waaqayyoo kun jijjiirama jireenyaaf namaaf akkaataa jireenya gaarii jiraachuu dadhaban malee namoonni jireenya jiraachuu barbaadu mini gara waaqayyootti deebina. Gara dubbii waaqayyootti deebina. Gara jilbeenfachuutti deebina. Sagalicha qorachuutti deebina. Yommuu qorannee yommuu jilbeenfannee jenne waan gara biraayituu hin ta'in akkaataa piriinsiipilii namoonni nuu kennan duwwaayituu hin ta'in isa namoonni nutti himanituu hin ta'in nuumta fi keenya irratti jireenya Yesuusiin gammachiisu jireenya namni waaqayyoo qabaatu jiraachuu jalqabnaa. Kanaaf gara sana rakkinni isaa gara akaadaamii biyya lafaa miti rakkinni isaa gara saayikooloojiistootaa miti kan inni jiru. Yookaan immoo rakkinni isaa gara haalli amma rakkoon jiru gara sooshaal antiroopooloojistootaa wanta adda addaa yookaan immoo tewooloojiyansii miti rakkinni jiru. Tewooloojiyansiin iyyuu gara sagalichaatti deebi'an. Warrumti tewooloojii baratan iyyuu piriinsiipilii wanta adda addaa akkaataa itti afaanii hawwannoo hiikan xiksii adda addaa hiikanitu hin ta'in gara sagalee waaqayyoo qorachuutti gara matsaafa gurguddaa koomentarii gurguddaa namoonni adda addaa barreessanii warri kiriitiksii adda addaa dubbisanii koomentaataarsiin adda addaa dubbisanitu hin ta'in gara sagalee waaqayyootti gaafa deebinee jenne jireenyumti keenya jijjiiramaa nurraa immoo nama gara biraatu jijjiirama. Ameen. Dubbii bareedaadha. Argitanii waan nu goonu keessa otoo hin ta'in dubbii nu dubbannu keessa meetidii nu hojjannu yookaan immoo meteoroloojii nutti fayyadamnu otoo hin ta'in dubbii waaqayyoo isa nu dubbannu keessa humni jira jette. Waaqayyoon si haa eebbisu dubbii guddaan kana. Waan nu goonu miti yeroo baay'ee amma kiristaanni kan rakkachaa jiru waan nu dubbannu keessa akkaataa nutti dubbannu nama itti dubbannu namoota kana nutti dubbatan guddaa xiqqaa seenaa guddaa qaban otoo hin ta'in dubbii waaqayyoo jiraataa bara baraa keessa humni kan jiru. Afurri qulqulluun appilaayi kan godhu afurri qulqulluun nu keessatti kan mallatteessu dubbii kiristoosiin dubbatame. Waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa afura qulqulluu waaqa tokkoon dubbatame isatu jireenya keenya keessa kan jette dubbii guddaan isa kana. Kanaaf kiristaanonni ammallee kan inkareejiin gochuudhaaf dubbachaa jirru maali obboleessi keenya nama tewooloojii baratee nama seenaa waldaa beekuudha nama aga maastersii aga PhD amma barachaatti jirudha. Maaliifan kana isinii kaasaa barumsa wangeelaa dinnaa gochaa hin jiru garuu barumsi wangeelaa namoonni iskoolarii ta'e namni tewooloojiyaan ta'e namni barumsa wangeelaa iyyuu qabu seera kiristoos kaa'een akkaataa abbootiin kanaan dura turan seenaa waldaa wangeela ittiin barsiisan isarraa fagaachuu hin qabnu isarraa kaachuu hin qabnu jechuu isaati. Kanaaf barumsi barbaachisaa akka ta'e garuu hubachuun baay'ee gaariidha. Mee asirratti wanta tokko kaasuu kanan barbaadu rakkoon amma kiristaanarra jiru tokko immoo barumsa wangeelaa kanarratti aadaa fi
wangeela walitti makamee kiristaana rakkisaa jira. Aadaan maali? Wangeelli maali? Uffannaan ta'uu danda'a tu'an kaafte, nyaatan ta'uu danda'a, jireenyan ta'uu danda'a, fuudhan heeruman ta'uu danda'a. Aadaa fi maaliif aadaan addunyaa kanarra jiru baay'eedha. Kanaaf afaan baay'eedha, aadaan baay'eedha. Nuti afaan kanaa waaqayyotu nuume akkas taanee of argine. Kana dinnaa eegoon natti fakkaatu garuu asirratti akkamitti kiristaanii jiraachuudha kan irra jira. Tiriit gochuun kan danda'u kiristaan akkaataa kamii. Inni lammataa aansee sii kaasuu barbaadu yaada wal fakkaataa. Amma rakkoon kiristaana bira jiru inni tokko kan argaa jiru waa'ee kennaa kanaaf kennaa hafuura qulqulluu akkamitti fayyadamaa jira kiristaan. Waldoota keessatti jeequmsa guddaa rakkina guddaa ta'e kanan argaa jiru namni baay'een kan argaa jiru kana. Kennaan hafuura qulqulluu kun maali? Akkamitti itti fayyadamuu qabu? Akkamitti tiriit godhamuu qaba? Akkamitti waldaa keessatti gaggeeffamuu qaba? Abbootii jalatti mee waan kanarratti waan nun jettu maali obboleessa keenya? Baay'ee gaarii. Inni jalqabaa baay'ee waan gaariidha. Sirriitti yoo itti fayyadamne wangeela bal'isuu fi yoo sirriitti itti fayyadamuu baanne lamaan isaanii jechuun nan danda'a. Miidhaa fiduu wanta danda'anidha. Tokko aadaaf afaan isa irratti gaafa kaafnu inni guddaan namni tokko afaan inni hin dandeenye noon naqeemmanii waa itti hime maal dhaga'uu danda'a? Amma naan fakkeenyaaf Arabiffaan yookaan Frenchiidhaan yoo xinnoo nan dhaga'a ta'e malee yoo amma kaatee na gaafatte fakkeenyaaf yookaan immoo afaanuma biyya gara biraa keessa jiru tokkoon yoo kaatee amma gaaffii na gaafatte maal jedheen deebisuu danda'an? Jireenya koos geeddaruu danda'a because afaan sana hin beeku. Wangeelli babal'achuuf afaan ni barbaachisaadha. Waaqayyo biyya lafaa kana keessatti afaan uumee hin dhageenye tokko iyyuu hin qabu. Because isatu uume. Kanarratti gaa controversiin adda addaa jiraatu. Namoonni waan baay'ee jedhani. Juni waaqayyo miti yookaan immoo warri linguistiksoonni waaqayyo qoonqoon uume kan arraban uume malee afaan immoo nuti uummatee kan jedhan jiraachuu danda'u. Isatti naasofnu malee saasofnu nuumnee kan jedhan jiru. Angaruu akkasiin jedhu. Waaqayyotu naaf kenne. Nan galateeffadhas maqaan isaa eebbifamu. Aadaa sana aadaan keessa jiru keessattis aadaan keessa jiru waa'ee koo guutummaa wanta ibsudha aadaan tokko. Aadaan nuyi keessatti dhalanne jira. Akkaataan uffannaa keenyaa jira. Akkaataan nyaata keenyaa jira. Akkaataan deddeebii keenyaa jira. Safuun jira. Xiqqaaf guddaan akkaataa isaa itti wal kabajan. Amma fakkeenyaaf hangafaaf quxisuu wenna miti. Hangafaaf quxisuu wenna. Akkaataa itti quxisuun hangafa isaa kabaju jira. Kun amma aadaa keessa dhabeettanii kana. Aadaa baay'ee keessatti hin arginu. Aadaa keenya keessatti namni qeenxee waliin waamu ijoolleen jaarsaa yookaan immoo maanguddoota umurii isaanii olii yookaan quxisuun keessiin iyyuu maqaadhaan si waamu obbooyedha. Hangafi isaa durba yoo taate immoo aaddeedha. Nuu galee yaada wanta hin haasaa jiru kun. Abbaa isaa abaluu jedhee waamu. Haadha isaas maqaa isheetiin hin waamu. Maqaatti hin waamu qabu. Fakkeenyaaf jechuukooti. Kun amma aadaa gaariidha. Garuu gara wangeelaatti gaafa finnu akkamittiin itti fayyadamnu. Yesuus du'a keera mi Yesuus du'a keera mi Yesuus du'a keera
du'a keera mi Yesuus 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 du'a keera. Qabani reebani nadarbatani walarka fuudhani fenyoo sibiilaatiin baay'ee kokkolfani ittis gaa'isanii ittis tuttufani jarma baachisani mo'eera mi Yesuus 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 mo'eera du'a keera mi Yesuus 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 du'a keera. Akkasuma gochaa fannoo tolbaasanii mukatti rukutanii barruusa lammanii dhiiga isaa caccabsaa bishaan eebonnaanii bishaan nawwatanii hadhooftuu baasanii dhiiga isaa caccabsaa bishaan eebonnaanii bishaan nawwatanii hadhooftuu baasanii akkasuma gochaa fannoo tolbaasanii mukatti rukutanii barruusa lammanii dhiiga isaa caccabsaa bishaan eebonnaanii bishaan nawwatanii hadhooftuu baasanii dhiiga isaa caccabsaa bishaan eebonnaanii bishaan nawwatanii hadhooftuu baasanii. Mo'eera mi Yesuus 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 mo'eera. Achimmoo fuudhanii boollatti geessanii baay'ees gammadanii dhaqanii awwaalanii kana duwwaas miti dhagaarra tuulanii kana duwwaas miti eegduus qacaranii kana duwwaas miti raatti naqanii. Yesuus 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 Anaafi siifi inuufi Anaafi siifi inuufi awwaalicha dhiigee mo'eera nagaa galagalchee mo'eera arfi du'aa cabsee mo'eera humni du'aa cabsee mo'eera awwaalicha dhiigee mo'eera nagaa galagalchee mo'eera arfi du'aa cabsee mo'eera humna du'aa cabsee kee awwaalicha dhiigee mo'eera nagaa galagalchee mo'eera arfi du'aa cabsee mo'eera humna du'aa cabsee mo'eera awwaalicha dhiigee mo'eera nagaa galagalchee mo'eera arfi du'aa cabsee mo'eera humna du'aa cabsee mo'eera awwaalicha dhiigee mo'eera nagaa galagalchee mo'eera arfi du'aa cabsee mo'eera humna du'aa cabsee mo'eera awwaalicha dhiigee mo'eera nagaa galagalchee mo'eera arfi du'aa cabsee mo'eera humna du'aa cabsee mo'eera. Mo'eera mi
Yesuus mo'eera mo'eera 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 Yesuus mo'eera Jalali sa keessa koo